Forum for Independence of Oromia yookaan immoo waltajjii walabummaa Oromiyaa jedhama. Alaabaan qabnaa takka aduu hangaatu gameessa duuluu qabnaa ozoon kofluu kan du'u iforeeyne ol qabnaa kumkumnileen haa du'uu jaa. Kolonii waan ta'eef gaafiin kenna deebiin isiilee decolonization waan jedhu waan qabaniif. Miskiin akka keenyaa gurraacha akka keenyaatiitu dhufee koloniidhaan nu qabate. Sirni koloniidhaa haa gurraattomu haa addaatu waluma fakkaata. Mee kufaatiin bara 1991 fi kufaatiin amma keessa jiru 2020 kun maaliin wal fakkaatti maaliin adda addummaa qabu? Inni si ajjeesee si dhabamsiisee jiraachuu barbaada. Ati ammoo dhabamurraa baateetiin isa dhabamsiifteetiin jiraachuu qaba. Oromoon yooni sirna Itoophiyaa irraa kan diibisaate sirna itti ijaaratu qabdi. Masaraan Minilik bakkatti uummanni koloneeffataan Itoophiyaadhaa irraa biyya keenya garboonfataadhaa ture jechuudha. Har'aan tanaatti dhaabuma Oromoo hadda bahe walitti deebi'ee walii araaramee agarra. Suwwanii nu calaqqisu maali? Diktaatoroota ta'uu si agarsiisa. Yaanni qulqullaan tokkummaa yaadaa ayidooloojiidhaa yookaan ammoo kaayoodhaa dura aansaaf qabsoo tokkooti. Barbaachisa. Sirna gadaa silaa taane sirna gadaa Oromoo ijaarra. Kan Oromoo waliigala qabdu mana Oromoodhaa waliigala ijaaramaa jechuudha. Oppidiyoon qaama impaayera saniiti. Qaama EPRDF cunqursaa saniiti. Maal inni kaampiin Oromoo gaafii kiyyadhee ka dhiyeesse? Gaafii tokkollee sirnaan hin dhiyeesse. Oromia, 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 Oromia,